Jaalladhii Gammadaa yookiin Qaasim Usmaan akkamii yaadatama? Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN waggaa waggaan hagayya 30 guyyaa namoonni humnaan dhabamsiifaman itti yaadataman ta'e akka oolu murteesseera. UN kora waliigalaa bara 1992 gaggeesse irratti muddee 18 wayita eegumsa namoota humnaan dhabamsiifamanii ilaalchisee labsii baasu biyyoonni hunduu labsii kanaan akka waliigalaman raggaasiseera. Haa ta'u malee biyyoota addunyaa garagaraatti humnaan namoota butanii dhabamsiisuun itti hammaataa dhufe malee hin hafne. Keessattuu qaamoleen nageenya fi tika mootummaa namoota siyaasaa fi namoota dhiibbaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffachuun dhabamsiisuun Itoophiyaa keessatti akkaan baramaadha. Artistoonni, miseensonni jaarmiyaalee siyaasaa, morkattoota mootummaa ta'anii fi rogeeyyiin dhiibbaa uumuu danda'an saaxilamtoota tarkaanfii kanaati. Akka labsii UN'tti humnaan nama butanii dhabamsiisuu kan jedhamu yoo aangawoonni mootummaa jaarmiyaaleen yookiin namoonni dhuunfaa mootummaaf hojjetan namoota butuun hidhuun yookiin iddoo wayii dhooksuun mirga bilisummaa isaanii irraa mulqaniidha. Qaamni mootummaa nama tokko humnaan ukkaamsee erga dhabamsiisee booda eessa buutee isaa yoo dhookse sababii kanaan mirgi walabummaa nama ukkaamfamee yoo irraa mulqame akkasumas yoo mootummaan gocha kana raawwachuu amanuu diduun egeree nama hidhamee golgaa seeraan ala godhe akka seera UN'tti humnaan nama dhabamsiisuu jedhama. Itoophiyaa keessatti namoota siyaasaa haala kanaan bara Aduwaayii dhabamsiifaman keessaa tokko kan ta'ee fi waa'een isaa bal'inaan biyyattii keessatti ijoo dubbii kan ta'e Jaalladhii Gammadaati. Gabaasa BBC waabeffachuu waa'ee Jaalladhii Gammadaa muraasa isaa gurraan isin buusaatii hanga xumuraatti na waliin turaa kan isiniin jedhu ani Milkeessaa Fiqaaduuti. Hangafa Nadhii Gammadaa kan ta'an obbo Amaan Usmaan waa'ee seenaa obboleessa isaanii irratti BBC waliin turtii taasisaniiru. Nadhii Gammadaa barataa qaxalee ture. Nadhii Gammadaa maqaan isaa inni sirriin Qaasim Usmaan ture kan jedhan obbo Amaan Usmaan Nadhiin maqaa abbaa keenya ture. Abbaan keenya wayita Qura'aana qara'ee kitaabas baratu Usmaan jedhaniin. Isa booda Qaasim maqaa Nadhii jedhu kana fudhate. Gammadaa immoo akkanumaan itti dabalate. Kanaan maqaa Nadhii Gammadaa jedhuun beekame jechuun waa'ee moggaasa maqaa Nadhii Gammadaa ibsan. Namni siyaasaa waggoota 13 dura humnoota mootummaan qabamee hanga yoonatti eessa akka jiru hin baramne kana wayita gabaafnutti maqaadhuma hawaasa keessatti beekamu Nadhii Gammadaa kanatti fayyadamne. Akka obbo Amaan jedhanitti dhaloonni Nadhii Arsii iddoo Dannabaa jedhamu yoo ta'u kan dhalates akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1947 ture. Abbaan isaanii ijoollee 12 godhatan keessaa obbo Amaan lammaffaa Nadhiin ammoo shanaffaa irratti dhalatan. Ijoollummaatti osoo barnootan seeniin dura barnoota amantii Islaamaa barachaa yookiin Qura'aana qara'aa turan. Nadhiin barnootaan qaxalee ta'uu kan himan obbo Amaan bara 1958 akka lakkoofsa Itoophiyaa mana barnoota Araaxaa Miishin jedhamu seene jedhan. Achitti barnoota sadarkaa jalqabaa xumuruun mana barumsa sadarkaa lammaffaa Asallaa seenan. Nadhii Gammadaa kutaa 12ffaas qabxii gaariidhaan xumure. Isa booda Yuunivarsiitii Finfinnee seene. Bara 1969 akka lakkoofsa Itoophiyaa kutaa 12ffaa xumuree bara 1970 gosa barnootaa farmaasiidhaan Yuunivarsiitii Finfinnee seene. Qabxiin inni fide 3.9 Yuunivarsiitii seenee waggaa lammaffaa irratti gaara seene yookiin qabsootti dabalame jedhan obbo Amaan. Nadhii Gammadaa barnoota Yuunivarsiitii adda kutee osoo hidhannootti seeniin dura barnoota isaa irratti xiyyeeffate ture. Bifa qindaa'een namoota gurmeessee qabsoo eegaluu baatus qabsaa'ota gameeyyii duraan turan waliin garuu wal argaa ture. Wayituma san irratti waa'ee siyaasaa kan eegale Yuunivarsiitii gallaan ammoo hubannoon siyaasaa isaa dabale namoota siyaasaa yeroo sana turan waliinis daran walitti dhiyaachuu eegale duuba dhiisee gaara ba'e. Jaalladhii Gammadaa maaliif faarfama? Nadhii Gammadaa erga adda bilisummaa Oromootti dabalamee qabsoo keessatti gumaacha guddaa akka gochaa turetu himama. Obbo Amaan warri qabsoo waliin gaggeessan Nadhii Gammadaaf bakka guddaa qabu turan jedhan. Warri qabsoo waliin gochaa turan hundi isaa isa beeku. Waraana keessattis gahee guddaa gumaachuu dhageenya ture. Yeroo sana erga bosona seenee waa'ee isaa irra caalaa kan beeku warra waraanaati. Nutillee waa'ee isaa isaanumarraa waan muraasa dhagahaa turre jedhan. Nadhii Gammadaa gara bahaa fi giddugalaa keessatti itti gaafatamaa waraanaa akka ture dhageenya. Ammoo erga manaa bahee odeeffannoo hagas mara quba hin qabnu. Erga dhaaba bilisummaa Oromoo yookiin ABO waliin gullalleetti galanii ammoo koree hojii raawwachiiftuu keessa ture. Erga gullalleetti galee qa'ee dhufee hin beeku kan jedhan obbo Amaan erga manaa ba'eeyyuu guyyaa tokko qofa dhufee gullalleetti deddeebinee ilaalaa turre jedhan. Nadhii Gammadaa wayita adda bilisummaa Oromoo dhaaba yeroo sanaa qabsoo wal fakkaataa gaggeessaa ture TPLF waliin ta'uun biyya bulchuuf chaartara seenuun miseensota ABO dhiyaatan keessa ture. Erga dhaabichis chaartara keessaa bahee hooggantoonni fi waraanni faffaca'anii booda Nadhii Gammadaa waraana qabatee Arsii keessa socho'aa ture.
Gara Baalee sanaan asiin karaa Arbaa Guuguu kanaan waraana qabatee socho'uu eegalee haala kanaan waggaa tokko socho'anii waggaa lammataa amajjii bultii 13 bara 1986 qabame jedhan obbo Amaan. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa qabsoo hidhannootti dabalamuun hanga dirree qabsoo Harargeetti achirraa hanga Arsiitti darbees hanga Hargeysaa yookiin Somaalilaandii fi Somaaliyaatti nama qabsoo utubaa ture jechuun gumaacha himuu miseensonni gameeyyiin ABO. Nadhii Gammadaa miseensa Dabballee irraa eegaluun hanga hooggansaatti ABO keessatti gumaacha guddaa akka qabu kan himan miseensonni gameeyyiin ABO kana malees hojii dippiloomaasii fi guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachaa ture jedhu. Dandeettii siyaasaa akkaataa inni dubbatee nama amansiisaa fi gamnoominni isaa namoota hedduudhaan faarfama. Jaal Nadhii Gammadaa akkamiin qabame? Yeroo Nadhii Gammadaa waraana qabachuun naannawa Arsii fi Baalee keessa socho'uu eegalee bara 1985 akka ture kan ibsan obbo Amaan taatee irratti Nadhii Gammadaa qabame akkanaan ibsu. Meeshaa awwaallee wayiitu jira jedhanii isa baasuuf ergama fudhatanii socho'aa turan. Waan akka barreeffama wayiiti. Kanaaf waraana akka nama sagalii qabatee dhufe. Jaarsoliin biyyaa fi namoonni kaanis ba'anii waliin turan. Achumaan waraanni mootummaa naannoo sana turan halkan itti duudanii qaban jedhan. Arbaa Guuguu masjiida warra Sheekaa Guuguu jedhamu keessatti qabanii heelikoopteraan gara Bishooftuu geessan kan jedhan obbo Amaan meeshaa isaan bakka awwaalamee baasan sanillee yeroo suma guban jedhu. Ergasii maatiin achi buutee isaa quban qaban Bishooftuurraa gara Maqaleetti geessanii lafa jalatti mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhaniiru oduu jedhu dhaga'uurraa kan hafe odeeffannoo qabatamaan hin jiru. Itoophiyaa keessatti namoota siyaasaa humnoota mootummaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabame hedduudha. Namoonni Oromoo keessattuu qabsaa'onni fi hayyoonni artistoonni hedduun dhabamaniiru. Kan isaa garuu baay'inaan odeeffama. Garuu ammallee wanti qabatamaan hin jiru jedhan obbo Amaan. Sababa isaatiin maatiin miidhamaniiru. Obbo Amaan maatii keessaa namoonni biroon dhabamanillee akka jiran himan. Namni inuma hidhama firrii fi maatiin sababa maqaan isaan bakka jiruuf hiraarfamaaru. Wanti nuti keessa dabarre du'a sana wayyaa nama jechisiisa jedhan obbo Amaan. Ammallee barbaacha Jaal Nadhii Gammadaa keessatti dhaabii adda bilisummaa Oromoo homa tokko akka isaan hin gargaarree fi yeroo gaafatanillee homaa akka quban qabne deebisuu fi himan. Deemnee gaafanneerraa namoota isa waliin turan jedhaman hiriyaa isaallee gaafanneerraa warra yeroo sana barnoota isa baase warra isa dura ture hunda gaafanneerraa homaan beeknu jedhan. Nadhii Gammadaa ofii maatiin godhanne garuu nama hundaaf akka abbaa ture jaarsolii birattillee bakka guddaa qaba ture jechuun ibsu obbo Amaan. Amalli isaa nama quuqu nama hunda waliin nagaa qaba amala nama gargaaruu qaba daba namarratti dalaguun beeku mirga isaas kan nama kaanis yoo sarbamu immoo callisee hin ilaalu ture jedhan. Barbaacha Jaal Nadhii Gammadaa. Maatiin Nadhii Gammadaa erga inni dhabamee barbaacha isaarraa duubatti jedhanii hin beekan garuu ammallee eessa akka jiru hin barre du'eera jedhanii hirmii baafatanii hin tasgabboofne. Obbo Amaan akka jedhanitti waggoota 9 darban barbaadaa turre ammallee gara tokkotti citanii akka hin tasgabboofne himan. Turtii kanaan dura BBC waliin taasisaniin eessa barbaanna akkamiin barbaanna isa barbaaduu dhiisiitii mataa keenyaafillee ni sodaanna jedhanii turan. Sodaarraa kan ka'e haasa'uu waan hin dandeenyeef akkasumatti rakkoo kana baannee jiraachaa turre kan jedhan obbo Amaan maatiin isaa keessaa obboleessi isaanii namni Ibraahim Usmaan jedhamus yeroo sana qabame akka dhabame himan. Obbo Amaan Usmaan seenaa biraa kan ala isaan ilaalchisee hafe wayita dubbatan mucaan kiyya hangafaa Kaliil Amaan bara Aduwaa hin biyya galee sana fudhatamee ammallee achi buutee isaan arganne jedhan. Mucaan koo xiqqoo fayyaa dhabee ture hospitaala Xuqur Ambassaa galee ture. Isa booda komishiniin daa'immanii ofitti fudhatee alatti erginee yaalchifna jedhee hamma yoonaa eessa akka bu'e hin beekne. Manuma kana keessa nama sadiitu achi buuteen isaanii dhabamee jira jedha. Kanaan dura lafeen kan Nadhii Gammadaati jedhamee qoratamaa ture kan isaa akka hin taane maatiin BBC'tti himaniiru. Nadhiin ajjeefamee godina Baalee aanaa Raayituu awwaalamee jechuun lafeen qotamee bahuun qorannoo DNA yookiin qaccee sanyiif Londanitti ergamee ture. Waa'een Jaal Nadhii Gammadaa hanga yoomitti hibboo deebii hin qabne ta'a laata? Gaafii yeroon deebisuudha. Nagaa ta'a. Suman barbaada.